Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee qabadheen dhufeen jira jechuudha. Baankota keessammoo guyyaa har'aa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa kalee karaa baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufe. Guyyaa har'aa immoo baankii gajaree ta'anii jechaadha. Baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 7 karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan akkuma beekamu biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota akkoo nagaa waaqayyoo sin dhagenne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraa manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheen laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheen laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jenna. Viidiyoon koo maaliif keessattuu warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Keessattuu karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan jechuudha. Ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdanii baay'ifattu jechuudha. 2000 fakkeenyaaf biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan tokkichumaan tokkicha dubbadha waan ta'eef akkuma dubbadhe isin immoo hammuma qabdanii baay'ifattu jechuudha. 2000 3 yoo qabaattan 4000 yoo qabaattan ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo baay'isuu jettanii hamma isinii ta'u argachuun hin danda'ama jechuudha. Dallaalaadhaan meeqatee meeqa doolee jechuudha. Viidiyoo kiyya keessa salphumatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee guyyaa irraa baankii Oromiyaatiin yoo ergattan biyyoota 7 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii karaa kanan illee tokkicha dubbadha waan ta'eef jechaadha. Karaa baankiitiin illee isin hammuma qabdanii baay'ifattu jechuudha. Akkuma jedhe 2000 3 yoo qabaattanii baay'isuu jettanii argachuun hin danda'ama jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan dhaabbataa miti jechuudha. Guyyaatti yeroo 3 oluu jijjiiramuu danda'a. 5 6 jijjiiramuu danda'a. Utuma isaan onlaayinii irra jiraniyyuu jijjiiramaa jechuudha. Si'aatitti sekenditti karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan jijjiiramaa jechuudha. Garuu karaa baankiitiin dhaabbataadha jechuudha. Guyyaa tokko guyyaa lama hanga torbee tokko hanga torban lamaatti jijjiiramu jechuudha. Dhaabbataadha jechuun hin danda'ama karaa baankiitiin akka itoo bilaak maarkeetii miti jechuudha. Itoo bilaak maarkeetii akkuma jedhe sekenditti sa'aatitti jijjiiramaa jechuudha. Yookaan hin dabala yookaan hin qannasaa yookaan saantiima wayii dabala yookaan saantiima wayii qannasaa jechuudha. Itoo bilaak maarkeetii baankiin garuu akkasii miti jechuudha. Akkasii miti akkuma jedhe guyyaa 2 guyyaa 3 torbee tokkotti jijjiiramaa jechuudha yookaan qajaramaa jechuudha. Salphumatti immoo akkuma beekamu biyyoota ani qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Hoomaan, Riyaala, Duubaa, Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Kuweet Dinaara, Baareen Dinaara, Joordaan Dinaara, Chaayinaa Yuwaanii, Kurunnaa, Turkii Liilee, Israa'el Shekelii, Ijipshaan Paawundii, Yemen Riyaala, Suwiis Firaankii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira. Akkasuma immoo karaa baankiitiin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa, Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Kuweet Dinaara, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Itoo bilaak maarkeetii guyyaa har'aa kan birrii tokko birrii 2 qannasee jira jechuudha. Saantiima 50 saantiima 20 kan qannasee jira jechuudha. Salphumatti itoo bilaak maarkeetii guyyaa har'aa guyyaa kaleetii wal bira qabnee yommuu ilaallu jechaadha qannasee jira jechuudha. Xinnoo qannasee jira jechuudha. Akka kaleecha otoo hin taane qannasee jira jechuudha. Torbee darbee baay'ee ol ka'ee guyyaa har'aa immoo xiqqoo qannasee jira jechuudha. Akkuma jedhe birrii tokko birrii 2 saantiima 20 saantiima 30 kan qannasee jira jechuudha. Itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota ani qabadhee dhufe biyyoon hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a guyyaa har'aarra akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 66 fi saantiima 69 jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 40 fi saantiima 14. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 19 fi saantiima 29. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin karaa baankiitiin jechaadha. Baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 98 fi saantiima 47. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii
sagalii fi saantiba 68. Hoomaan riyaalii tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 33 fi saantiba 13. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 33. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 38 fi saantiba 15. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalii tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 43. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalii karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 37 fi saantiba 37. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 23 fi saantiba 93. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 84 fi saantiba 80. Yuuroon tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 94 fi saantiba 46. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 64 fi saantiba 45. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 43 fi saantiba 79. Akkasuma immoo Kuweet diinaarri karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 400 fi birrii 49 fi saantiba 93. Kan itti aanu Baareen diinaarri karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 42 fi saantiba 05. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 34 fi saantiba 74. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 23 fi saantiba 37. Koronaan tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 76. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 99. Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 50 fi saantiba 80. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 50. Kan itti aanu Yemen riyaalii tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 69. Swiss firaankiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 8 fi saantiba 53. Kan itti aanu Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 87. Paakistaan ruupeen tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 58 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin immoo baankii guyyaarra akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoonni 7 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Warroonni Joordaanii Beeruut keessattuu mana madaabii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birrii biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beeruut yookaan Libneen immoo narree akkasuma jechuudha. Birrii biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beeruut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundoota keessaa baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Salphumatti baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birriin Beeruut yookaan Libneenii jechaadha. Paawundiinii jechaadha. Paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akkasumallee isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Anuu asirratti doolaarii 3 maqaa dhahee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee jira jechuudha. Ani maqaa hin dhahin baay'eetu jiru
jechuudha. Ani sadan kanan maqaa dhahee malee kanan maqaa hin dhahin baay'eetu jiru doolaariin. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin illee baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee sadan kana keessa isin kan fudhatanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaan beeru jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan birrii 100 fi birrii 66 fi saantima 69 herreeggatu yookaan saabbattu jechuudha warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo ergattanii Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha guyyaa har'aa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 40 fi saantima 14 jechaadha. Kanaan herreeggatu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jettan diinaara biyya sanaa osoo hin taane Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa osoo hin taane Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Gabaabumatti viidiyoon korraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.